Andoo faandaa. Salaamu alaikum Baatama. Alaikum assalam. Jirtanii? Fayyaadhaa? Tama dara. Nagaadhaa hojii abbaa siman. Jirtanii isin? Fayyaadhaa? Nagaadhaa? Nagaadhaa. Maabboo kana maammaaf kaatanii ijoolleen hin jirtuu kan fardaaf. Ijoolleen hudduudhaa beeraa fa'a ijoolleen isa kamtu ganamaan ka'ee faatta margantiinaayidha. Isan iyyee ofuma alaa geesse kaleessas fe'isaa dhufte ani immoo ganamaan andoo faandaa. Saatii sagalii kaasee hamma saatii 10tti gisee 9 shilti. Amma kanatti balaa maaliitu sitti bu'e jettanii qorricha booda gurbaa baasi maal kottu meelmoo koo haala kumaa kana fardattoon laabaasi dhukkubfattee muddama xireessite. Kaleessa maalaa sobta eda galgala nagaa waa tokko dhanna nagaa gachiifte halkan saatii 8tti kaatee bakka jirtu danfa irraan kutee hin arganti hin keefaati hafuura koo dudda koo garaa koo mudhii koo jetti akka lala eda saatii 9 kaasee hamma saatii 10tti gisee 9 shilti. Iyyaasa irraaf jalaa. Marfee geessuuf egaa? Marfechaan geessaa irraaf jalaa kunoo inni dhaabachuu dide adaratti. Kaayi lafa kee dhukkubni keeti citan qabu ilaasa kadhattee jiru. Eessa qabnu gaa? Achiin faanaanaa qabe anu hin baasaati. Ijoollee kaallitiin hin booluun baasa laati. Itti kaayi achi. Jabeessi qabadhu kana qabadhu. Haraka Afrikaa qabdi alaa. Birii 100 qofaan qaba jarri marfee sanaa ol harkaaf dandila. Ana kun jabeessi gaammeessaa qabadhu. Karaan kuma na baasisuudhaaf dhukkubfatte haadha kun. Karaan kichuma na harkaa fixuudhaan. Dhaqaadhamaa kee fitta achi deebisi. Qabi kan achiira achi qabi. Haadha kun inni mudhiisi kutu wayyoomne yookaan immoo qorichuma duuba baasi malee dhanneessi kun nuulaan. Situ marfee malee jedhee faraan kuma na harkaa fixuudhaan. Gamuma baasi malee immoo qoricha si fuunuu laata. Alfee manaa wayyaa faraan kuma na harkaa fixuu jetteeti. Ejoon amma wayyoofteetti marfee geesse argatteetti busaadha jedhu. Minaam ilaa isa edaa tokko eebbaa jaban. Edaa isa saatii 9tti kaafamuu jammarte hamma saatii 10 kun albaatiin irraa dhabu. Achi deebi'ee moo qoricha isa daamma kasee togoo qabarichuu asaangira walitti tumee giseen isa obaasu booddee inni sun irraa dhaabatee mudhii koo jira dudda koo jira ulee fudhatee na kuta jira. Maal qaallitti rabbiin sodaadhu ofti digde ati marfee dhaqu malee dhiisi duuba baasinaaf tokko naqee qoricha si digde. Amma isa gafaraan kaatii jedhee ganda noolaa gurguree jennaan sadarkaa bitootaa jenna. Muddama xireessite jarri haakimii marfee shaanimmoo afurtii ajajjaadha. Shaanni si ajajje birrii 400 narkaaf isa otoo mataan na dhukkubuu nama bu'eerra anaa qabaame.